الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا تي في بيجي شيخنا الشيخ جمال علي تي في تاغرتي شيخ أنوار ورغرتي وردفتن إن شاء الله رانتنا سجنتات كوتا كابني شيخنا شيخ جمال علي تي وجدي أني جرا سجنتان دونيله واي غرتي مجلساتي مجلسني خونغرتي شيخا مجلسني دوراني أكبر كموتي وهواسا خينجا خغرتي بيجرا دفه مكتنا حجي قدو داف ويتيسان دفن ركو قدو ترتي جيجرا بردين قدا أتلين دفتي لالتي جرتا مجلسني خون أكمي جزي لالو حالو خون أكمتي تفوفي نمني خينجا اسمت تماس نبا مفتامو مي حالو خونغرتي yoo laalle rakkoon isaan irra gahu uummanni kun akkatti xawaafanii sin beekan nyaata irra rakkoo qaban bikka bulanii rakkoodha bikki bulan rakkoo wanni cufti rakkoo mee majlisni ammaa kun rakkoo tana ni furamoo akkuma majlisa duraasani. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أواسخينيا بقربين فريساتين باتي خبجاتنا خيسا خورنن كبجادا خورنن بركادا خورنا خيستنا مني بدافمو خربين كيستنا ما أرارمو خوان كدتن كيستي أركتن خنيسة كيستي هلكن توكيتشان باتي إبادان إسا خيسا باتي كومج آلو كان جتون وقاس الديتمي سدي في جاء فرجالو جتو تكت أولي متجالو بقربين فريساتين يرو خون كيسا كجيلا مخانان سنجين سننجا اتيان سودان ونو بليسي خيشان ورنقافته مجلسني دم إسلام خجان كنا كم اسم بيت نتي بيتي خدور ندبن إنه فايلة دورنا أوله واني نقول أتوري نما جيسيسو نما هيسيسو بيجرا نما باسيسو مكان ما باسو خم بيكم هذا خنا مجلسني أما جرخو يونو جيجيرة جيلة دو غورا خنا يرو ما جيجيرة وما سياسات جيجيرة إيسا مجلسني أسوأ كم دور جلوسان إتي ورا درسان إتليسانيس نما هيرو دنديا بيجرا نما باسو دنديا مكان ما باسو دنديچو مناما خنا كان مفردا مجلس هاري اما دفيتو خنا جيجيري جيچوت فراتنا خوني جيجيرو مو سياسه جيجيري اوسوت مجرو بكو مجرو سنتي ميلي سان دوري دابتني نما ميدا تورن جلا فودمنان قلن سرتي افيفو يا ربي ني باناي ني دمناي جيچو افيفو مودتي كناف جيجيرمني نوتي مجلس راينو جيجيرما akkana man hiine akka biyyarraa naman baafne akka maqaa namatti hin baafne jechuu osoo hin ta'in ibaadaa islaamummaa keessatti isiin ibaadaa islaamummaan isiin guutamtu hajjii tana karaa isaanirraan malee akka hin deemamne waan godhanii cuccufatanii jiraniif as keessatti akka nama keenya miinee jechuu miidhaan kun bakka irraa eegalu dura hojjettoonni isaanii warri waan kana hojjetu warra afaan tokko qofa beeku Itoophiyaa afaan meeqa dubbatu kana afaan nama biraan beeyne kanama afaan tokko dubbatu qofa kabaju kanama biraan namatti hin beeyne khajalaan dubbanne khadhukkubsatu laalle khagaafatu deebisaan kennineef kanamottu isaan ni saabne ummata akkasiiti bakka tanatti keessaa warri asitti harima kana keessatti ummata khaddamu ummata giiroo nyaatu ummata shiishaa dhugu ummata dubartii warra jaarsan qabne fidatee achitti akka fedhe wajjin jiraatu kun waan ifata waan namuu beeku ummata bishaan nama obaasan kana dhiisee bishaan horii obaasan ha horii biyya tanatti obaafne bishaan muka obaasan ummata keenya waraabanii obaasaa turan maallaqa aylaandiidhaatti bishaan qulqulleeffamaatti ba'uusan hambifachuudhaaf ummata mana miidhaan guddaan bakka irraa kaatu mana kiraamanaati mana tokko waggaa 10 oliitu manni tokko kireeffamaa jira mana biyya tana keessatti mukayyafan qabne mukayyafni isaa reedduun hin dalayne خمني بكي وجود ميجتن مشان وجود ميجتن مغسلان فايدان قبني إنه جنة سجرار ركوك أبدو منا ركوك أنا خيستي نما كم كم بكتك تولي قبني أكشومو تولي في تأثرن أول ديبني كتول لكني ديبني لا نسام بكا فرني بشننا نكون مدينة ديمي جماع كما جماع سيدتي خون جدة كما تبغى نعود فني ورا اللالي تخنا ولي قبني خنات تخدمو تري لوجا أرى مجلس نيجي جيرمه sheekan keenya warra ka doktor Jeelaan fa warra isaan fakkaatu isaan kana warri bakka majlisa duraanii godhame isaan kun fuuldura jijjiiruu ni dandeeni waan kana akkamitti jijjiira waan juwaa wal nama gaafachiisaati tarkaanfiin duraata isaan fudhatan fakkeenyaaf
manni khiraawee jira manni khiraawoo kun ni jijjiiramaa inni eegaa turre manuma dur kireeffamu sanii kireeffame shananuu manni shananuu kanuma dur sanii kireeffame dhugaa gatii irrisiisan waan duraan dallaalli nyaatu san hanga tokko irraa buusan manni kun dur wanni itti kireeffamaa ture riyaala 2,800 ka makiinaa 220 waliin gara riyaala 3,000 fi wayitti kireeffamuu ture dur kan inni itti kireeffamu 3,000 fi riyaala 20 kireeffamaa ture bara dabreellee jechuudha kana gad deebisanii riyaala 2,200 takka deebisanii jiran amma maalleen wanni riyaala 1,000 raafee jira riyaalli 1,000 kun maalla keenyatti waan gara birrii 10,000 itti dhiyaatu nama 10,000 dhufu san yoo baay'iftee ilaalte miliyoona tokko ol jechuudha miliyoonni tokko ummata keenyaaf hafee jira kunillee maalleen irra hafe kun ummataaf hafamoo moojidduma tana nyaadhamaan sun fuuldura waan majlisni murteessu taha iddoo biraarrallee akkatti hambisuun numa danda'ama inni duraa tarkaanfiin duraa manni kun ni jijjiiramaa jaamee eegame manni jijjiiramne isumatu kireeffame ansoolaan mana kanaa guyyaa manuma duraanii san kireessan shananuu guyyaa ati dhuftu ansoolaan irra sii kaa'ame gaafuma namni asirraa galu achirraa fuudhama ni beekan nama mana manni kun mana yoo fagaatte riyaala 1,000 gadi kireeffama jedhanii warri biyya tanaa hundi dubbatan as keessatti shirri taphatamuu wanni godhamuu wanni awwaalamuu wanni dalagamuu hedduu jira ani wanni hin jiru warra majlisatti amma haaree filame kanaan waraabeessi hawaa nyaatu tokko ha maqaan badu hedduudha jedhan hunda waliin maqaan bada akka maqaan isin hin banne ummata dheengadda boohaa ture san arras akkam boonye godhuudhaaf takka manni kireeffame dabre mana kana kireessan amma nuti mana biraa kana caaluu kireessanii jennee eeyne maallaqa hir'isuu daran jijjiirama khidmaan ummata keenyaa ni jijjiiramaa innee eeyne tarkaanfiin dura fudhatame oguu tarkaanfii manaa taate manni hin jijjiiramne jechuudha maallaqa isaa gaxirrate malee kunis laafina dadhabina tarkaanfii majlisni haareyni fudhatu kun hafuuldura naman abdachiifne ta'uu waan nama agarsiisaati manni sanumaa kireeffame shananuu baafil akkasuma zaahir albeek shananuu isuma sanii kireeffame mana ummanni keenya akka qaraa keessa wal cabsaa ture san jechuudha kuni ta'ee dabre waan dabre haa jennu amma fuuldura hojjettoonni bakka tana hojjetan warri mana kireesses warruma finfinneedhaa dhufe warruma duraan wajjin waan kana keessa harka qabu qooda qabu ta'u wajjin shufeerri isaan achi dhaqee fuudhalleen kanuma dheengadda horii majlisaa maqaasaa hunda godhee wanni hundi maqaasaatiin sossootu shufeera qabeenya majlisaa hunda sossoosu ta'u wajjin waan shanyii takkaan saba takkaan siyaasaa wajjin wal qabatee dhuunfatame ta'u wajjin amma tarkaanfii majlisni haareenni fudhachaa jiru tarkaanfii dadhabaa hafuuldura naman abdachiifne ta'u sarraatanyaa warra ummata keenya hataa ture warra ummata keenya saamaa ture ni ari'an jennee nuti yeroo dheertuuf yaadaa turre isaan san isaanuma kana deebisan jechuu ammoo ni sodaan nuti qabnu hundaafuu nuti kijennuun ummata keenyaan muuminni boolla tokkotti gulaman ciniinamu jijjiirama biyya keessa jiru akka bilisa taanee dubbannu akka bilisa taanee mormannu akka bilisa taanee rakkina keenya dubbannu akka rakkinni kun nurraa jijjiiramu akka gaafannu kanu godhe kun jijjiirama siyaasaati majlisaa miti majlisa waan takka wanni irraa sodaannu jiru kun sheekotii teenya akka sheekotii teenyaa ni kabanya ulamaa'ii teenya ni kabanya wanni nuti isaaniin jennu tarkaanfiin isin fudhattan gayaa miti abdachiisaa miti sodaachisaadha bakka dheengaddatti kufnetti kanama kuffisu ta'u bakka dheengaddatti qaanonni kanama qaanessu ta'u kanatu irraa mul'ataa deema manni amma kireeffame mana duraanii ta'uun hawaasa keenya warra keessaa as jiraatu hedduu mufachiiftee jirti haasoyni haasoomaa jiru as keessatti waan ummata ammaa kanaan hin fakkaanne isaan hin fakkaanne illee jedhamaa jira hundaafuu if eeggannoo godhaa tarkaanfiin isin tarkaanfattan if eeggannaa naa tarkaanfatanii bakka qaceellotti ajjennoo fi mul'isuu barbaadutti haa mul'isanii jennaani ammaaf tarkaanfiin tarkaanfatamte mana kireessuuti mana kireessuu keessatti dogoggora guddaa jira manni duraanii kireeffamuun dogoggora waan takka sheekan warbeeytaa nuti amma gaafa dura qabsootan eegallu manni kun mana riyaala 800 kireeffamu riyaala 2,800 nu kireessanii jennee mormaa turre waan sanarra manni kun majlisni amma filame warri amma filame kun mirkaneessee jira aga tokko kitti mirkaneessan riyaala 1,000 irrisiisan jechuu harka sadirraa harka tokko ol jechuu kanaafuu fuuldura wanni nuti amma nu mul'atu majlisni dadhabinni isaa akka mul'atu abdachiisaa akka hin tahin hojjettoonni akka gartee sunsumni jijjiiramuuf waxiin hin jijjiiramu akka jaansan san akka taheen nama mul'ata kanaaf if qeeqaa jennaan if hubadhaa jennaan
tarkaanfii teessan jijjiiraa jennaan adeemsa keessan jijjiiraa jennaan hawaasni illeen akka abdiidhaan duraan taa'u jiru sanitti akka abdiidhaan hin teenye dadhabinni ammoo mul'ataa jira kana quba qabaadhaa isiniin jenna taafte inshaallah waliin itti deemna waliinuu agarraa haateenii bareeddi jennaan isinuu karaa kana ol deemu jirtii jee namichi kanaaf inshaallah amma bakka ibaadaa jirraa dubumaa jabduu ta'eef dubbanne malee bakka silaawaan kanatti haasawanii miti fuuldura bal'inaan inshaallah walitti deebina amma fagan nu guddifadhaa jennaani sheen war wanni itti dhiyaatu yoo jiraate dhaamsatti daadhu jazakallah khair jaza duba wanni jiru dhugaadha wanni gaa eega manni kun mana gartee kuno akkanaa kun ka gartee sagaraan saa maabaraa khaynuma sagaraa hun qabne manni kanaa kun yoo ammaan hajjiidhaaf kireessan fuulli durri gartee akkuma bara dheengaddaa san akkan taane gartee dubbii namni keenya beekuu qaba maaliif jennaan ammaas majlisni wanni nama tawjiiha warra kanullee godhuu qaban beeyta nama gartee hajji akkatti hajji gartee hajjisiisullee godhanii nama gartee gamana deemaa akkana godhaa jedhanii amma biitii hedduun beeyta yoo biyya hedduu fudhatte maallaqa baasuun ni baasan keeniyaa amma gaafa gartee nuti amata 2009 gaafa gartee hajjii dhufnu firaashni irra rafanii fi nyaanni isaan sii kannanii fi bikki ati bultu waan ajaa'ibaati hedduu bareeda maallaqa beeka waluma qixa malleen waluma qixa biyya teenyaan waan addaatii miti jechuudha tanaafuu hoteelli isaan sii qabanis hoteela bareeda bikki bultus minattis bikki bultu walaa makkattis bikki bultu bikka bareeddu kireessanii jechuudha tanaafuu wanni kun gartee yoo ta'e hoteela gartee nagayaa ka shurufkaa hin qabne ka waan hin qabne amma kan mukayyafaas hin qabu eeguu jiran amma kan ammaan tana kireeffame kun akkasumi akkasi mukayyafaas hin qabu waan takka hin qabne irra guddaan isaa darsa ati kuni akkumatti waan dhagaa jalaa yan barjee jaldeessi kuma kan dhagaa way waan aarabu miti aarabaa ol qabetti jawwee jala garraan irra gaddeebisee waan dhagaa jalaa yan barjee jaan tan amma akkasuma haa jennu ammoo fuuldurri adeemsi majlisaa akka abdachiisaan taane tarkaanfiin isaan fudhatan akka dadhabaa ta'e warrummaan dheengadda uummata keenya taphachaa ture arras akka isaanitti taphachuu deemu asumaan hubadhaadhaa hawaasaan jenna inshaallah waliin jirraa waan barbaachisaa ta'e haqa jirtus ni ibsina waliin tarkaanfannaa wanni takka wanni sodaannu hin jiru arraami gaafa sanuu mormaanii turre arra gaafa biyyi nagayaa dhiisi ammaaf hanganuma nu guddifadhaa isiniin jenna assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu hajjiin meeqa taatee hin murteessine madura kiraa manaa laalaniiti tikeeta xayyaaraa laalanii achi boodaan murteessuu deemanii kanaaf dogoggoraan qarshii gana warri jiru dogoggoraa inshaallah amma booda murteessanii maalleen irra tulleen uummata irraa irratu qabaadha amma kan dubbachuu jiru nuti. Bareeda jazakallah khair jazaa maashaallah sheekh keenya sheekh Jamaal obboleeyyan keenya waan gartee jiru waan ifa bee jala deemnee inshaallah ife isinii baasuudhaaf tattaaffii goona jazakumullah khair jazaa wabarakallahu fikum waan nu dhaggeeffataniif galatooma yennaa rabbi isinaa milkeessuu jiini kun jiiga khayriitii ji'a gartee ajaa'ibaati zikrii seddummeessa halkan dhaabbachuu seddummeessa quraana qara'uu fi zikrii gartee dummeessa yennaa rabbi umrii isinaa dheereessu rabbi gartee leelatul qadrillee rabbi gartee isinaa milkeessu akkas jenna inshaallah assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu akkas yoo bulayyan keenya inshaallah jazakumullah khair jazaa yaa nageet